Haala sirrii ta'een baakgiraawundii viidiyoo keenya yookaan suura keenya haala namatti toluutiin saamurree baasuu ni dandeenya. Egaa kanas appilikeeshinoota adda addaa fayyadamuudhaan wantoota kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa appilikeeshinoonni baakgiraawundii viidiyoo keenyaa irraa nuuf kaasan appilikeeshinoota baay'eetu jira. Guyyaa har'aa kana appilikeeshinii fayyadamuudhaan viidiyoo akkaataa kamiitiin haala bareedaatiin baakgiraawundii isaa akka irraa jijjiiran waliin ilaalla. Isa dura garuu Daani'eliin jedhaman Ardostuubidha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan chaanaalii keenya sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan faamilii keenya ta'aa isiniin jedha. Egaa mana keenya keessa wantoota baay'ee namatti tolan barnoota babbareedoo ta'an barnoota yuutuubii appilikeeshinoota adda addaa akkaataa itti viidiyoo ediit godhan wantoota baay'ee namatti tolanii gubbaa kaastanii amma godaatti yoo agartan dhuguma itti gammaddu jedheen yaada. Egaa gaafa sabiskiraayib gootanii nootifikeeshinii banaa akkasiin bira ga'utti ooliirra godhadhaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana barnoonni keenya akkaataa kamiitiin baakgiraawundii viidiyoo keenya irraa jijjiiruu dandeenya kan jedhudha. Egaa viidiyoo tokko gaafa waraabnu dursa bakka itti waraabnu fakkaataa itti waraabnu beekuu qabna jechuudha baakgiraawundii viidiyoo keenyaa bareechachuudhaaf. Yeroo tokko wantoota nuti waraabnu irratti garaagarummaa guddaa qaba. Baakgiraawundii viidiyoo keenya yookaan suura keenya jijjiiruu kan nuti dandeenyu yoo maal ta'edha. Tokkoffaa irratti baakgiraawundii viidiyoo keenyaa jijjiiruu kan dandeenyu baakgiraawundiin keenya giriinii yoo ta'edha jechuudha. Haala salphaa ta'eetiin jijjiiruu kan dandeenyu baakgiraawundiin keenya yookaas dudduubni keenya giriinii yoo ta'e yookaas mallattoo magariisaa yoo ta'e jechuudha. Namoonni viidiyoo adda addaa hojjettan carqee yaa ta'uu wantoota adda addaa bitattanii manaa qabaachuu qabdu. Batalaa bal'inaan viidiyoon hojjettu yoo ta'e qabaachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoonni asitti argaa jirtan kun giriiniidha jechuudha. Wanti inni bilbilinni harkaan baatee jiru kun guutummaa guutuutti isa keessa kan jiran baakgiraawundiin sun rimuuvdi ta'uu ni danda'u jechuudha. Giriinii waan ta'aniif. Sababni giriiniin kun filatameef immoo qaama namaa keessaa yookaas qaama namaa keessaa wanti giriiniin hin jiru yookaas mallattoon magariisaa yookaas dhangala'aa qaama namaa keessaa mallattoon magariisaa waan hin jirreef salphaatti giriiniin iskiriinii yoo fayyadamne rimuuvdi ta'uu ni danda'a jechuudha. Isa kanaaf gaafa waa waraabda yookaas dudduuba keessanii balleessuu barbaaddu yoo ta'e yeroo baay'ee barnoota akkasii ni barattu. Namoonni baay'een isin barsiisu. Kana jechuun salphaatti dudduuba keenya rimuuvdi ni ta'uu jechuudha. Isaanis akkaataa itti waraabaman qabu. Namni tokko viidiyoo tokko waraabamuudhaaf yookaas viidiyoo tokko dudduuba isaatti balleessuu barbaada yoo ta'e ammam irraa fagaachuu danda'u qaba kan jedhu waliin ilaaluu qabna jechuudha. Namni tokko viidiyoo tokko baakgiraawundii isaa jijjiiruu barbaada yoo ta'e yookaas rimuuvdi godhee kan biraa galchachuu barbaada yoo ta'e baakgiraawundii irraa yookaas wanta dudduuba isaa jirurraa aga tarkaanfii lamaa yookaas aga meetira tokkoo fagaachuu qaba. Aga meetira tokkoo fagaata yookaas meetira tokkoof ol akka fagaachuu qaba. Inni kan biraan baakgiraawundii isaa didachaa ta'uu hin qabu yookaas wal bubuusaa ta'uu hin qabu. Baakgiraawundiin isaa carqee haa ta'u, girgiddaawwan adda addaa haa ta'u, walqixa ta'uu qaba. Garaagarummaa qabaatee jennaan rimuuvdi ta'uu hin danda'u jechuudha. Xiqqoo ciccitaa qabaata. Isa kanas amma waliin ilaaluuf kan deemaa jirrudha. Salphaatti isinitti ni argama waan ta'eef. Garuu baakgiraawundii keessan irraa meetira tokko siqxanii dudduubni keessanii sirriitti walqixxaataadha yoo ta'e gaafa rimuuvdi ta'u haala danqaa tokko malee qaama keessan guutuu akka waan iddoo biraatti hojjettanitti baakgiraawundii barbaadan fiddanii galchuu ni dandeessu jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan isinitti agarsiisa guyyaa har'aa kana appilikeeshiniin kun
CapCut jedhamti. Play Store keessan keessaa haala salphaadhaan naxxanii buufachuu ni dandeessu. Warri Play Store fayyadamtanii hin beekne Play Storein kunoo isa kanaadha. Play Store keessan keessatti CapCut jettanii barreessuudhaan appilikeeshinii kana haala salphaadhaan buufadhaa itti fayyadama. Baay'ee isin fayyada. Yeroo tokko wanti nuti waraabnu dudduuba keenya wantoota nama barbaachifne wantoota namatti hin tolle baay'eetu jiru. Isaan kana removed of duubaa gochuu qabna. Egaa kallattiidhumaan amma viidiyoo baakgiraawundii akkaataa kamiin akka jijjiiran waliin ilaalla. Egaa appilikeeshinii kana keessa akkuma seenneen haala kanaan nu fidaan wantoota baay'ee baakgiraawundii jijjiiraa waan tureef haala kanaan naa fide. Ergasii booda kunoo bakka new project jettu kana tuquudhaan yeroo jalqabaatiif kan jalqabdanii nama baay'een keessan appilikeeshinii kana fayyadamaa akka jirtan nan beeka. Garuu keessa isaa sirriitti beekuu dhiisuu dandeessu. TikTok irratti baay'inaan yeroo ammaa kana hojii guddaa yookaas appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan wantoota baay'ee hojjechaa jiru TikTok irratti jechuudha. Kanaaf seetingoota baay'ee of keessaa qaba. Isaan kana daataadhaan ni hojjeta. Daata malees ni hojjeta jechuudha. Yoo daata fayyadamnee hojjenna ta'e wantoota baay'ee nu daddabalama. Garuu daataa hin fayyadamnu yoo ta'e wantoota muraasa argachuu ni dandeenya. Egaa mallattoo pilaasii tuquudhaan jalqaba irratti fudhachuu kan qabnu baakgiraawundiidha jechuudha. Jalqaba irratti fudhachuu kan qabnu baakgiraawundii waan ta'eef kunoo bakka kanatti raayit gochuudhaan achitti argaa jirtu kunoo aaddi jettee jirti. Aaddi gochuudhaan gara fuulduraatti hin deema. Egaa baakgiraawundiin koo kunoo kana fakkaata. Baakgiraawundiin koo kunoo oomaa waan tokko hin qabu. Mallattoo sabiskiraayib godhaa kan jedhudha. Tuqeen isinitti agarsiisa. Okay. Egaa isa kanarra viidiyoo tokko fidee galcheen isinitti agarsiisa. Viidiyoo gaafa fidee irra galchuu kunoo jala kanatti over kan jettu kanan tuqa. Overlay kan jettu kanan tuqa. Ergasii booda mallattoon pilaasii jirti kunoo jala kana mallattoo pilaasii kanan tuqa. Erga mallattoo pilaasii tuqamee viidiyoo tokkoon fudhadhee isinitti agarsiisa. Viidiyoo fudhadheera kunoo. Viidiyoon fudhadhe kun ammas dhufee irra keessa naaf goreera. Viidiyoo kana walan qixxeessa as tuquudhaan as qabee walan qixxeessa. Egaa as qabuudhaan wal qixxeessa yookaan yoo tirfii ta'es rakkoon qabu. Ergasii booda viidiyoo kanarra al tokkoof nan tuqa. Ammas viidiyoo kanarra al tokkoof nan tuqa kan jala jira kana jiru jechuudha. Gaafan al tokko tuqu guddisuuf xiqqeessuu nan danda'a. Saayizii isaa xiqqeessuu yookaan guddisuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf xiqqoo ishee gadi buteetani ergasii booda kunoo bakka kanatti ni argitu jedheen yaada. Isheerra al tokkoof nan tuqa. Ammas xiqqoo ishee achi butee nan tuqa. Ammas achi butee tuqeetanii akkuma jala kanatti argaa jirtan remove background jettee jirti. Remove backgroundiin kun jala kana jirti. Ishee al tokkoof gaafan tuqu remove gochuuf jalqaba ofiisaatiin jechuudha. Remove background godheera. Egaa nan eega jechuudha. Wow, kunoo akkuma agartan guutummaa guutuutti irraa naaf balleessee jira. Egaa al tokkoof tuqee gaafan ilaalu kunoo akkaataa kanaatiin naa baasa. Egaa akkaataan teessuma isaati kun xiqqoo bareedaa miti. Bareedee hin jiru. Kanaaf iddoon barbaadetti butachuu nan danda'a. Amma fakkeenyaaf ammas namtichumarraan tuqa. Namticharra ergan tuqeen booda namticha kana qabee gara bita kanaatti nan buta. Buteen jira. Egaa gara olittis butuu nan danda'a. Gara gubbaattis ol butuu nan danda'a. Guddises kana keessa guutuu nan danda'a jechuudha. Egaa sana dhimmuma koon fayyadame baakgiraawundii utuu hin taane dhimmuma koon fayyadame baakgiraawundii kana jechuudha. Waan biraas fayyadamuu nan danda'a. Suuras fayyadamuu nan danda'a. Kunoo haala kanaatiin baay'ee namatti tola. Akkuma isin gara barbaaddeetti butuu dandeessu. Fiila fiitiittis fuuldurattis gara barbaaddeetti butuu dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin bareedee isiniif hojjechuu ni danda'a. Ammas al tokkootiif iddoo tokko tuqee amma immoo
baay'isee xiqqeesseen isinitti agarsiisa. Egaa xiqqeesseera. Kunoo achi as deebi'ee asii achi deebi'ee xiqqaatee asii achi deebi'ee jechuudha. Kunoo achi as dhufe. Amma al tokko irra tuqeen amma immoo guddisaa jechuudha. Guddiseen amma kanan guddisaa. Ammoo akkam naa ta'a. Kunoo akkas deebi'eera. Ergasii gara fuulduraatti, ergasii asii achi, ergasii haala kanaatiin akka barbaannetti edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa baay'een namatti tola. Ergasii wantoota baay'ee qaba kunoo. Wantoota baay'eetti daddabaluu ni dandeenya. Egaa kana calaa sa'aatii duraa hin fudhadhu. Seetingiin kun seetingii baay'ee barbaachisaadha. Seetingii baay'ee dheeraadhas. Kanaaf sa'aatii dheeraa kana calaa fudhadhee irran turu. Barnoota kana amma xumuraatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan Naardoos Tuub sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Ammas irra deebi'uudhaan galatoomaan isiniin jedha. Ulfaadha.